nyaata beektu nyaata ila tajaajilli namaa nyaata nyaatuun beekamu waaqayyo namoota akkan sila sinitti mee yorra lafa dheeraatti hin deemu dubbii isaa nyaachisa dubbii kee yommuu argadhe nan nyaadhee jedha Daawiti Faarsaa 19:3 irratti dubbii kee nan nyaadheedha dubbii kee jecha ati afaan kee keessaa bahe nan nyaadhe Ermiyaasis boqonnaa 15 keessatti dubbii kee nan nyaadhee jedha dubbii waaqayyo nyaachuu dubbii waaqayyo nyaati sun dubbii waaqayyooti nyaachuudha kan nu karaa dheeraatti hin deemnu kan nu fuula waaqayyo duratti hin deddeebi'uu dandeenyu dubbii isaa yoo nyaanne duwwaadha dubbii isaa hin qabnu taanaan duwwaadha namoonni tokko hamma dubbii waaqayyo nyaatan ga'u amma lallabaa asii funaannee achi funaannee takka dubbachuu dandeenya utuma lallabaa jirtuu nurkaa dhumtee hafuura baafachuutti kaana ishee coraadhaan lallabanidha sila nyaattee si keessa jiraannaan hin dhumun ni gadi nammeennu yoo namni qabeessi dhaabee malee yoo dandeessee hin dhaabattu guutamu dubbii waaqayyootiin guutamu keessa namaa guuta akka jedha mul'ata Yohaannis boqonnaa 10:10 irratti dubbii akka jedhu argina boqonnaa 10:10 irratti akkas jedha kanaafis ani macaafa maramu isa xinnaa sana harka ergamichaa keessaa fuudhee nan nyaadhe inni afaan koo keessatti akka dammaa mi'aa ture erga nyaadhee booddee garuu garaan koo hadhaa'aa ta'e akkasumas ati waa'ee namoota baay'ee saba baay'ee afaan baay'ee mootota baay'ee raajii dubbachuu sirra jira jedhee anatti himame mul'ata Yohaannisiin jedhama nyaadhu macaafa tokko nyaadhu ittiin jedhe nyaadhu macaafa xinnaa sana fudhu harka ergamichaa keessaa anis fudhee nyaadheedha erga nyaadhee booddee waa'ee namoota baay'ee waa'ee biyya baay'ee waa'ee mootota baay'ee raajii dubbachuu siif ta'a raajii dubbachuudhaaf dura nyaachuu barbaachisa utuun nyaati wanti dubbatan hin jiru namoonni baay'een kanaaf soba dubbatu kanaaf sobduu ta'u hin nyaanne dubbii waaqayyoo keessa hin jiru mul'ati kan dhufu raajiinis kan dhufu yoo dubbii waaqayyoo nyaatan raajii keessaa dhufa kanaatti faallaa wangeelaa dubbatu isa wangeelli jedhu dhiisanii isa namni jedhu dubbatu dubbii waaqayyoo isin keessaa guutuudha Phaawulos guutummaatti isin keessaa jiraatudha dubbii waaqayyoo guutummaatti nu keessa jiraachuu qaba nyaata kana karaa dheeraa deemta kai nyaata ilaati egaa amma gartanii eewudhanni karaa namaa beekuu waaqayyoodha isiniin jedheera inni deemsa kee beekuu si kaasa kai nyaadhu siin jedha cal jettee rafta taanaan duuteetta namatu si nyaata mitiim jireenya isa siif ta'u situ nyaata malee yoo ofii nyaatte ittiin jiraattam jireenyi buddeenni yoo garaa keetti nyaatte malee namni garaa isaatti nyaatee jireenya taafi isa garaa namaatti nyaatan hin quufta garaa namaatti hin nyaatu miti garaa ofiitti nyaatu keessa ofiitti nyaatu isa jireenya namaa ta'a jireenya kan siif ta'u isatti nyaatteedha isatti maal jechuudha kuni mee namoonni tajaajiltan jirtu namoonni amantoonni hundi keessan deemsa dheeraa deemuudhaaf karaa waaqayyoo wajjin deemuudhaaf dubbii waaqayyoon dubbifattu wangeela keessan qabdu wangeela akka isinii galutti afaan isinii galuun hin dubbifattu amma ani afaan biyyatti namoonni na beektu ta'a namooti laqamtee afaan aniika yeroo lallaban kiruuseedii irratti naniika jamaa sibkatii irratti hundumaa naniika yeroo baay'ee yeroo lallabaan sun lallabu nan dubbadha isan ni dubbatu yoo inni macaafa qulqulluu dubbise garuu ani immoo hin hiiku macaafa qulqulluu liqaawuntootatu taa'ee hiike itti gaafatama fudhatanii kanaaf dogoggoruun danda'a kanaaf anis immoo yommuun amaariffaan dubbatoo ta'e afaan oromootiin ani immoo dhaqee dubbisa nan dubbisa sanni dubbisu nan dubbisa malee hin hiiku hin hiikina hin dandeessanii attamitti isa liqaawuntoonni hiikan ofii keessanii dandeessanii hiiktu hin dandeessanii yaam maaliif akka macaafi jedhe itti dabaltu ta'a yookiin hirriftu mee al tokko afaan oromooti afaan amaaraatiin dubbisaati ofii keessanii hiikaati takka turaan moo dhaqaati ilaala yaadi keessan sirriidha moo sirrii miti dandeessanii hiiktan itti dabaltu yookiin moo hirriftu yoo itti dabale dha'ichatti itti dabalamadhaa warri immoo jireenya isaatu qoodi isaanii irra ta'edha kanaaf sagalee waaqayyoo sirriitti dubbifadhaatii hiika isaa immoo hafuura qulqulluu gaafadhaa nyaadhaa bulleeffadhaa garaa keessan keessatti ittiin deema macaafa qulqulluu hiika obbira kaayeen dubbisanii hiika afaanan beekuun afaan amaaraatiin nan lallabaa nan hiika afaan oromootiin nan lallabaa nan hiika
isa amaariffatti dubbatan oromiffatti nan hiika isa oromiffatti dubbatan amaariffatti hiikee lallaba keessatti nan hiika macaafa qulqulluutu dandeenyaan kan inni ittiin barreeffame afaan hundumaa bukkee qabaanne gaarii ilaaluu qabna yeroo dubbachuuf jennu yeroo dubbatan duraan dursaati ilaalaa nyaadhaa dubbifadhaa dura cortaniin dubbatinaa namatti funaantaniin dubbatinaa isin harkaa dhumti isheen coraa dubbatanii namicha macaafa qulqulluu barsiisu tokkotu keessuma waa'ee tajaajilaadha bifa sadiin hiika tajaajiltoota bifa sadiitti hiika tajaajiltoonni warri jalqabaa maa'ee hiika sharariitii fakkaatudha sharariitiin maal gooti qallaa of keessaa yaaftee tartarti gaduma yaafti yeroo yaastee fixxuu achi keessatti qabamtee duuti of keessaa baafti malee hin qabdu ammatti qabdu of keessaa gaafa fixxu achitti duuti akkas warri callumadhanii gadi baasuu malee ol gashachuu hin dandeenye hin du'edha hafuuraan du'edha warri callumadhanii dubbatanii garuu immoo hin dubbifanne hin du'edhaan hafuuraan du'e jechuudha goondaa fakkaatu tokko immoodha goondaa yookiis biqii funaananiiti dhaqanii boollatti naqatu yeroo ganni faa dhufu isaan achi keessa ta'anii nyaatu tajaajiltoonni mul'ata sassaabbatan jiruudha nyaatu hin nyaachisus yeroo rakkinaa keessa harka isaan keessaa waan dhibu yeroo rakkinaa keessa of keessaa waa qabu kan jedhee dubbata warra egaa sadaffaa irratti tajaajiltoota akka kannisaatiidha kannisi maal godhu hin deemu abaaboorra hin qubatu achi funaanu damma garuu abaaboo duwwaa miti kannisaa mala isaanii egaa qorannaadhaan bartu abaaboo duwwaa miti iddoo isaanii hin qubanne iyyuu hin jiru iddaarii lafa namni taa'u kan nama keessaa ba'urra dhaqanii taa'u kan horii kan maalii lafa kosii itti gatamu hundumaan naquti kannisi hin funaanu fidanii walitti naqu lafa waan urgaa'us daraaraa urgaa'us fiduu walitti naqaniiti isa hadhaa fidanii isa minyaa wal makanii minyaatti geddaru hadhaa minyaatti geddaru ajaa urgaatti geddaru isa hadhaa'u hin minyeessu isa ajaa'u hin urgeessu akkasitti namaa dhiyeessu damma isaanii nyaattanii beektoo ta'e damma sanuu hin minyaa'annu iddoo inni fuudhame egaa iddoo garagaraati jechuudha garuu hojiidhaan bareechu tajaajiltoonni akkasii jiruudha warri mul'ata sassaabbatanii hin dhiisanii yeroo namni lallabu yeroo namni barreessu barreeffama namaa hin dubbisu waan hafuuraa ta'e gara sii fiduu gara naa fiduu ayyaana waaqayyo isaanii kenneen immoo hin bareechu hin xululuksu ayyaana waaqayyo isaanii kenneeniti walitti qammamanii fidanii walitti qindeessanii fidanii urgeessanii bareechanii dhiyeessuudha tajaajiltoonni bifa hin nyaatu jechuudhaam hin sassaabbatu jechuudhaam hin hojjetu jechuudhaam hojjetanii bareechanii namaaf dhiyeessu jechuudha innaa tajaajiluu barbaadan egaati fakkeenya gaariin isinii kenne har'a waaqayyo waa isinitti dubbate innaa dubbachuu barbaadan innaa amantoota taatan har'a waan gaarii waaqayyo nutti dubbate hin deemta karaan kee dheeraadha ati hin beektu deemsa kee kan si gargaaru kayna Eliyaasiin akka jedha Eliyaasii hin nyaateedha si'a tokko nyaatee deebi'ee rafe si'a tokko nyaatee gaafa inni deebi'ee rafu lammaffaa dhufee ergamtichi ammas hin rurrukuteedha lammaffaatti deebi'e ameen haaleluyyaa si'a lammaffaa dhufee rurrukutee ka'ii nyaadhu ergamaa waaqayyoo sun si'a lammaffaa deebi'ee gara isaa dhufee isa rurrukutee karaa fagoo waan adeemtuuf ka'iitii nyaadhu jedheen Eliyaas yommus ka'ee hin nyaateen dhuge humna nyaatichi kenneefiinis guyyaa 40 halkan 40 hamma tulluu siinaa waaqayyotti adeeme amma tulluu siinaa waaqayyotti adeeme amma sa waaqayyo jedhetti amma lafa waaqayyo isa barbaadutti adeeme humna argate nyaatichaan humna namaaf kenna nyaati waaqayyo namaaf kennu kun sagalee waaqayyo kun humna sii kenna si deemsisa sagalee waaqayyo qabaatte malee hin deemtu waaqayyo wajjin amantoonni bara baay'ee waaqayyo wajjin jiraachuu barbaadan nyaadhaa dhugaa dubbifadhaa kitaaba qulqulluu qabaadhaati dubbifadhaa hubadhaa galgalan jedhina ganaman jedhina dubbifadhaa dubbii waaqayyoon dubbifattan taanaan hin deemtan dandeessanii deemuu hin dandeenyu dubbii waaqayyoon nu keessan jiru taanaan takka shubbifnee gadi teenya simmeetii isa jedhan miiraan utaallee takka shubbifnee hin dadhabnaa hin dhiibna immoo takka turree immoo ammas kaka'umsi yoo nutti dhufee hin teenyaa deemsa ciccitaa deemsa bu'aa bayi miiraan deemnee deebinee teenya dubbii waaqayyoo jiraannaan garuu deemsa gargariin cinne deemna
deemsa gargar amma eessatti amma lafa waaqayyotti nu barbaadutti waaqayyotu barbaada gaara siinaa gubbaatti Eliyaasiin waatti dubbachuu barbaada itti mul'achuu barbaada ulfina waaqayyo arguuf deema gaara waaqayyo sanarratti ulfinni waaqayyo haala addaatiin itti mul'achuu barbaada waaqayyo wajjin haasa'uu barbaada Eliyaasii wajjiniin hojii afeetu jira waan inni hojjetutti hima jireenya saareessa mul'ata saareessa iddoo sanatti haara'uu barbaada haara'uudhaaf deema haara'uuf deebi'ee immoo humna haaraadhaan tajaajiluudhaaf achi deebi'eetii bakka bu'aasaa Elsaa'iin dibe achi deebi'ee mootota dibe ganaa diba ganaa hojjeta ganaa dinqiin ittiin hojjetama ufumaa du'a kadhata guyyaan utuu hin gahin du'a kadhata rakkinaadhaaf jedhe rakkina isin mudde ilaaltanii du'an kadhatinaa duuti boqonnaa miti duuta ragalfii miti du'a isin kadhattaniif hin dhufu isin kadhattaniif isin dhufu isin facciftaniif isin hafu gaafa deemsa keessan xumurtan hin teessan lafa kanarra maal hojjettu waaqayyo waamicha nu waama gaafa nu barbaade nu fudhata nutu kanaaf ofitti waamnu maal badaansa maal godhenne ofitti waamnu namoonni tokko tokko waamaa oolanii bulu hin sobu jaartiitu na ajjeesi jettiidhan galgalas ganama du'a kadhattii gaaf tokko bakka akkaan mana bukkeetti bu'eedhan dhuftee jettiidhan sittee dhuftee ittee goorduu waakaatee dhiingatti dabarteedha badaa miti utuu wal argine namni dhaabatu hin jiru dandeenyeen dhaabannu utuu argine namni jaallatu iyyuu hin jiru namni amma utuu isheen bifaan deemtee dhuftee eenyu dhaabata miliqxee dhufti malee dhokattee dhufti maal uffatti laataa isheen nammoo isheen argu wayyaan ishee maal fakkaata namni duu argitanii beektan jirtu argeera jettu ofumatti maanatti ni minaane waa ishee dhaga'uun barbaaduusi waaqayyo ishee himatu maalan godhasi ana dhimma isheen qabu oomii hin qabu wajjinaa soo isin bara abbaan du'e aduu Eliyaas namni waaqayyoo fayyaa abbaa nagaa ofitti waama rakkina nuffisiisu nama nuffisiisu wadda biyya lafaa kun sibiila doomaatu sibiila qara doomsaam sibiila qara doomsu dubbii gadhee amma isaanii maaliif bokkaa caamse meettiin isin deebisee xinnoo isin haasofsiisa Eliyaas bokkaa caamsituu maaliif ta'e maa caamsituu ta'e dinqii hojjetu dhabee bokkaa caamsaa amma namoonni tokko tokko bokkaa caamsee malee hiika isaan beekan maaliif caamse Eliyaas bokkaa egaa isa kitaaba kan biraarraas gara booddeetti deebinee ilaalla bokkaanii eebba waaqayyooti saawwi yoo bokkaan roobe aannan ba'aa jabbiin yoos guddataa saan yoos guddataa maasiin yoos midhaan baasa yoo bokkaan hin jiru ta'e eebbi hin jiru lafarra jireenyi bokkaa wajji wal qabatee jira jireenyi dhala namaa kanati Israa'el maal godhan beektu warri Kana'aan keessa jiraatan Baa'ol kan jedhamu waaqi tolfamaan tokko jira bokkaa isatu roobsaa saa isatu nuu kennaa isatu nuu eebbise Baa'ol takka godha ilaala warri Kana'aanii orma isaa warra waaqayyoon beekne akka jedhanii waaqessu Baa'ol sana waaqa tolfamaa sana Israa'el warri waaqayyoon beekan warri Misrii ba'an warri galaanni gargar cixee ceesise warri lafa onaa keessa darban Israa'el deebitee joonjofte joonja'uu beektu confused jooruu jaawwaruu dhugaan nama harkaa badu dhugaat harkaa bade Israa'el joonja'aniiti waaqa tolfamaa kana waaqessuutti ka'anii isa bokkaa kennaden attamitti eessaa fida waaqa namni toshee dha'oo nam toshee bifaaf fakkeenya oo bifaaf fakkeenyi biyya keenya keessa jira namoonni toshanii ofuma isaaniitii siilii fakkii kaasaniitti dhungatu kuni garbeelii kun mikaa'elii kun maariyaamiidha jedhanii dhungatu tariitii warra wangeela geekan keessaa dhugaadha kan jedhan jiraachuu danda'u dubartii tokko jaartii maanguddoodhaa afaan ho'iti nama wangeelli galee fakkaatti waldaa laqamtee bara duraa sanaa dhannee tajaajillaa infii dinnatti hin galti waanuma galee raafin se'ani gaaf tokko immoo isheen dubbattu amma gaaf tokko irbaata qulqulluu jira ani keessumsiisuudhaaf hin fiiga waldaatti dhiyaadheedha na booddeedha wanda boosa saabaddee fiitti maal jaartiin ijoolleen collomteedheen maaloo mena eegaa wangeela ennaan maal amma waa'ee haadha gooftaa keenya kana maal goona itti waldaatti dhiyaadheedhan
isheenaati gooftaa waa'ee Maariyaamiitti maal goonan jedhe ishee amma dubbiin sardane keessummaa namni bakkee toora galuu barbaada keessumsiisuudhaan waldaa guddaa fiigaan jira mee isa kana booddee haasofne dheen bira darbe namoonni tokko dhugaa waan galeef fakkaatu haasaadhaan colleedha Maariyaamiin maal goona waa'ee ishee maal goona watsaamni maal nutti hima waa'ee ishee maal godhaan jedha amantuu dha'u ayyaana qabeettii nama waaqayyo ishee eebbisee nama ayyaana argattee gooftaa keenya fooniin deessee dha'u warri joonjoftuun waaqa deessedhu waaqa attamitti deessi isa nama ta'ee deesse malee waaqa isa nama ta'eeti mucaa ta'ee foon uffatee irraa dhalate kun tajaajila laatte tajaajila ittiin gara biyya lafaa dhufe isheetu fide miti waan keessaa qabdu hin qabdu ayyaana argatte waan amma Yesuusin jaallatan jaalala Maariyaamii fakkeessanii waaqa isa maqaa Maariyaamiitiin hojjete waaqa tolfamaa hafuura xurooftuu waaqessu gama sana keessaa hafuura xurooftuu ergama Artemis guddittii jedha namicha ko waa'ee ishee ummuu barreessu Artemis guddittii ishee biyya Efesoon dogoggorsaa turte maqaa Maariyaamiitiin biyya sana keessatti mootee kan jirtu maqaa Gabreeliitiin moo'ee kan jiru maqaa Mikaa'el inni kun kan hin galleef jiru amantoota keenya keessa iddoo tokko ilaaltan guyyaa waldaan tokko guyyaa Mikaa'elii kabaju konfiraansii na waamu guyyaa baay'ee waan isaan beekonni gara Saasiggaa keessa maaliidha isinii attamitti yeroo kana noojii adi'atti Maariyaamii gaafa Mikaa'eliidha hojiitti sin baanuu kanumaaf jennee konfiraansii qopheeffanneedhaan bayyesuus geetaas akkan godhu wallaale si'a baay'ee dhaqeeraa amma jarreen kan attamittan gara dhugaatti fida attaman godha mataan isaanii haqaaqameeraam guyyaa Mikaa'elii jedhanii kabajuun bayyesuus sam amman irraa ifadhe irraa lafa dhaalaata jala sana warra ta'a garuu amman danda'u atti meera lasi wangeelaawii qabu wangeelaawii Maaliyaa mucaakoo maaliif bakkee ilaaltee jireenyatti dhiiftee du'amaaf hawwitee oolmaan siif oole maaliif irraanfattaa dhiphadheen siif darbee qophaa maaf dhiphattaa biyya lafaa keessaa siif jedhee roora'e bifaan gurraacha'ee qoonqoodhaan beela'e akka ati hin qoramneef siif jedheen qorame oolmaan koo kun hunduu maaf irraanfatame Laki ya muchako na disende mini Iga korra jete muchachini Nagante de muda maluma peterte Wae kenni pate mali firrampate Kotu na wajinjiratu Eba korra futu harka korra nyatu Barridu mugese jireenya fakkeesse maaltu si gowwoomse bakkee kee yoo laalani jiraata fakkaata hankeessa keen argee du'amaaf hawwita kootu na wajjin jiraadhu eebba koorraa fuudhu harka koorraa nyaadhu Kabeza mabla yotti lalta natti yo debite eba kunyata yanni ko garida kanan sif ko pese jirenya ralalte maltu siadese otu na wajin tiratu eba korra futu arka korra nyatu Wakuma ko batte akka wakuma ko tanan waaqeffate
waaqeffannaa mala of keessaa darbatta kan barbaaddu hundumaa eebba koorraa nyaata eebba koorraa nyaata kootu na wajjin jiraadhu eebba koorraa fuudhu harka koorraa nyaadhu kootu na wajjin jiraadhu eebba koorraa fuudhu harka koorraa nyaadhu.